X Empire warroonni hojjechaa turtan egaa tookinii keessan hanga hojjettan asirratti isin beeksisee jira. Fakkeenyaaf X Empire baay'ee tokko hin hojjenne ani jechuudha 41 fi tookinii yookaan X Empire tookinii 41,256 dha kan naa kenne akkuma asirratti argattan isa kana baafachuu ni danda'a jechuudha. Egaa guyyaa Oktoobar 18 irraa kaaftanii walitti keessanii wajjin connect gochuudhaan baafachuu ni dandeessanii. Listing datein isaa Oktoobar 24 dha garuu hanga Oktoobar 23 tti walitti barbaadaniin connect gochuu ni dandeessanii guyyoota hafan kanneen keessatti jechuudha. Tokeniin keessan already calculate he gara X Empire itin isin dhaqabee jira akkuma asirratti argattan amma booda kan isin barbaachisu walletii asirratti argamu kanneen keessaa kan barbaadan filattanii connect gochuu fi withdraw gochuu akkanumallee claim gochuudha jechuudha. Akkaataa ittiin withdraw gochuu dandeessan walletii kana wal qunnamsiisuu dandeessanii fi akkanumallee akkamitti baafachuu akka dandeessan step dhaan viidiyoo har'aa keessatti isinitti agarsiisa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofuma Rappe bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haala qabachaa viidiyoo kanaan akkuma asirratti argattan X Empire irratti wanta isin hojjettan tookinii hanga isin hojjettan feesii jalqabaatii fi akkanumallee feesii lammaffaa irratti illee wanta isin hojjettan isiniif kaayanii jiranii. So isa kana wanta asirratti isiniif kenname kana jechuudha. Tookinii kana withdraw gochuudhaaf walletiidhaan wal qunnamsiisuun dirqama. Akkaataa ittiin walletii ittiin wal qunnamsiiftan isinitti agarsiisa. Asirratti dhaggeeffattoota koo no gas fee isiniin jedha amma hanga ammaatti wanti isin gaafatu yookaan immoo tooniin isin gaafatu tokko illee akka hin jirredha kan beeksisan asirratti akkuma asirratti argattan OKX illee no gas fee isiniin jedha. Kanaan dura hammistar irratti argitanii jirtanii toonii muraasa ta'e tokko jechuudha. Duwwaa tuqaa tokko isin gaafachaa ture. Inni kun toonii hangasii illee wanta isin gaafatu hin qabu hanga ammaatti jechuudha. Ammaan booda dabalamuu danda'a beekamu. So kanaafii isin saatii kanarraa kaaftanii connect gochuudhaan walletii keessaniin claim gootanii baafachuu withdraw gochuu ni dandeessan jechuudha. Egaa walletiiwwan kanneen keessaa recommended kan isiniif godhu Telegram walletidha akkuma kanaan dura isiniif ibsu jechuudha. Telegram walletiin an projectiiwwan airdrop kamiiniyyuu walitti yoo qunnamsiisu salphamatti gara walletii kan koottinaaf gala. Lammaffaa immoo P2P qaba bakka itti gurgurattan bakka itti bitattan jechuudha. So isarratti illee gurgurachuu dandeessan. Hanga ammaatti Binance garanatti hin dhufne OKX, Bybit, Bitget fi Telegram walletii akkanumallee eBay exchange jechuun trust walletiin faati kan itti argamanidha. On-chain airdrop kan jedhamu Tonkeeperidha. So kanneen keessaa kan barbaadan filattanii connect gochuu dandeessan. Egaa akkaataa ittiin connect gochuu dandeessanii fi akkaataa ittiin walletii keessanii wal qunnamsiisuu dandeessan claim gochuu dandeessan osoo isinitti hin agarsiisin warroonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan eegalaadha. Amma gara barnootichaatti egaa jalqaba irratti kan isinitti agarsiisu akkaataa itti Bitget exchange wal qunnamsiiftaniidha. Bitget fi akkanumallee Bybitiin tokkodha wal fakkaatu. OKX illee boodarra isinitti agarsiisa. Akkanumallee Telegram wallet illee isinitti agarsiisa. On-chain airdrop yookaan Tonkeeper illee isinitti agarsiisa. Hunda isaatiiyyuu step-dhaan na hordofaadha. Dursitanii kan isinitti agarsiisu Bitget exchange kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan ergasii immoo garanatti isin fudhata. Kanaan dura Bitget exchange wallet yoo qabaattan yes I have it jettanii yoo kanaan dura hin qabaatin immoo create kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan walletii erga banatanii booda gara deebitanii ammas yes I have it kan jettu kanarra kilik gootanii jechuudha. Salphamatti warroonni kanaan dura qabdan yes I have it jechuudhaan garanatti isin fudhata. Asirratti wantoota isin gaafatu keessaa Bitget ID isin gaafata, Bitget UID isin gaafata, akkanumallee deposit address isin gaafata jechuudha. Kan X Empire kanaafi kanneen lamaaniyyuu eessa argattan kan jedhu hamma haa ilaallu. Ergasii gara Bitget keessanitti ni seentanii Bitget keessa erga seentanii Bitget keessan KYC isaa verify gochuun dagatinaadha jalqaba. Ergasii immoo garanatti ni seentan jechuudha. Ergasii immoo akkuma asirratti argattan add funds kan jettu jirti isii irra kilik gootanii ergasii immoo add funds kan jettu irratti kilik gootanii booda akkuma asirratti argattan deposit crypto kan jettutu argama isii irra kilik gootanii ergasii immoo X jettanii barreessitan jechuudha. X Empire jechuudha. X jettanii barreessitanii ergasii X Empire jalqaba irratti isiniif dhufa isarra kilik gootan jechuudha. Deposit address asii argattan waan ta'eef. Ergasii immoo akkuma asirratti argattan X address asii argitanii isa kana copy godhattan. Ergasii immoo ammas garanatti deebitanii ergasii immoo X deposit address irratti paste gootan bakka saanduqa kanarratti paste gootanii asirratti galchitan jechuudha. Ergasii paste erga gootanii booda amma immoo Bitget UID dha. Isa immoo ammas garasi deebitanii UID ni argatan gara duubaatti ni deebitan ammas jechuudha. Marsaa lamaaf gara duubaatti ni deebitan bakka duratti seenirraa jechuudha. Ergasii immoo gara fuula jalqabaatti jechuudha. Tuqaa 9tu argama. Tuqaa 9 kanarratti kilik gootanii ergasii immoo salphamatti argachuu dandeessan. Bitget UID jechuudha. Akkuma asirratti argattan UID asitti argama. Lakkoofsatti tanaadha. Ishee kana copy gootan. Argamtu kana copy erga gootanii booda ammas gara mitti deebitanii gara duubaatti deebitanii egasii immoo akkuma asirratti argattan Bitget UID irratti paste gootan jechuudha. Paste gootan lakkoofsa kanaadha. Isee kana lakkoofsa kana asirra paste gootanii jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha. Egasii immoo save and choose kan jettu kana kilik gochuudhaan save gochuudhaan Bitget keessanii fi akkanumallee X Empire keessan
connect gochuu dandeessanii ammaan booda yeroo list ta'etti withdraw gochuu dandeessan. Bybit fi Bitget wal fakkaatu jechuudha. Bybit fi Bitget wal fakkaatu baay'ee tokko salphaadha. Egaa dhaggeeffattoota koo Bitget keessaniin akkaataa ittiin connect gochuu dandeessan sitti agarsiisee jira. Bybitiin isa kana wal fakkaata waan ta'eef rakkoo tokko qabu. Amma immoo OKX exchange akkaataa ittiin wal qunnamsiiftan isinitti agarsiisa. OKX exchange kayyatu kanarratti kilik gootanii ergasii immoo kanaan dura waalitii keessan create gootanii yoo qabaatan account yoo qabaatan asirratti yes I have it jettanii yoo hin qabaatin create kayyatu kanarratti kilik gochuudhaan create gootanii ergasii immoo garanatti isin deebisaa jechuudha. Ammas yes I have it kayyatu kanarratti kilik gootanii ergasii immoo akkuma asirratti argaatan wantoota sadii isin gaafata. OKX wanti ani isinitti agarsiisuudhaaf barbaadeef kanaaf OKX UID isin gaafata. Egaa akkanumallee X Empire deposit address isin gaafata. Akkanumallee Mimo isin gaafata. Wantoota kanneen isa argannaa jechuu dandeessanii amma step-dhaan isinitti agarsiisa. Na hordofaadha. Amma gara OKX exchange keessanii yookaan waalitii keessaniitti ni deemtan. OKX irraa erga seentanii booda bakka jalqabaa jechuudha. Gara duubatti deemtanii exchange kayyatu kanarra godhatanii exchange kayyatu kanarra godhatanii ergasii immoo confirm right I agree jettanii confirm jettanii ergasii immoo verify gochuu qabdan jechuudha. Ergasii immoo akkuma asirratti argartan deposit crypto kayyatutu argama ishee irra kilik gootanii ergasii immoo X Empire search gootan X jettanii search gootanii X jettanii yeroo search galtan argachuu dhabuu dandeessanii itti dabaluu dandeessanii akkana keessa gad dhuftanii X Empire ni barbaadan jechuudha. Baay'eetu jira waan ta'eef akkuma asirratti argartan X Empire asitti argama isarratti kilik gootan bakka nama isinitti agarsiisaa jiru kanarratti kilik gootanii ergasii asii argatan jechuudha. Adreesii X Empire akkuma asirratti argatan adreesii adrees kayyatu kanarratti copy godhatan ammas gara sitti deebitanii ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo maal gootanii akkuma OKX keessa erga seentanii booda deposit adreesii asirra paste gootan jechuudha. Paste gootanii ammas gara sitti deebinaa ergasii immoo Mimo asii argatan comment kayyatu kana copy gootan jechuudha. Mimoodha ishee irratti kilik gootanii ergasii immoo bakka Mimo kanarratti paste gootan. Mimo kanarratti paste gootanii ammas gara sitti UID tu sinafaa UID argachuudhaaf immoo gara duubaatti deebitanii marsaa lamaaf gara baafata jalqabaa irratti seentan jechuudha. Kan OKX ergasii immoo tuqaa 9tu argama. Tuqaa 9 kanarratti kilik gootan. Tuqaa 9 kanarratti kilik yeroo gootan akkuma profile keessan irratti ammallee kilik gootanii al tokko jechuudha. Profile keessan irratti ergasii immoo akkuma asirratti argartan UID kanarratti isee kana copy gootan. Adreesii kana copy godhatanii copy isin jedha. Ergasii immoo gara deebitanii OKX UID asirratti galchitan jechuudha. Paste gootan bakka kanarratti ergasii immoo dhaggeeffattoota koo finne xumurree jirra. Save gochuu qofa nu gaafata. Save gootan. Egaa OKX akkaataa itti wal qunnamsiisan Bybit fi Bitget wal fakkaatu waan ta'eef step dura siisan hordofuudhaan lamaanuu wal qunnamsiisuu dandeessanii amma immoo on-chain airdrop kan jedhu kanaan akkanumallee toonkiipariidhaan akkaataa itti wal qunnamsiiftan isinitti agarsiisa. On-chain airdrop garuu baafachuudhaaf isin jala turuu danda'a. Sababni isaas yeroo baay'ee toonkiipariidhaan connect yoo gootan xiqqoo isii claim gochuudhaaf baafachuudhaaf baay'ee tokko isin jala turuu danda'a. Garuu ni eegna jettan isa kanaan illee wal qunnamsiisuu dandeessanii irra caalatti filatamaan Telegram walletidha. Telegram walletii akkaataa ittiin banachuu dandeessan kanaan dura viidiyoo isiniif hojjedhee jira. Akkanumallee toonkiipariillee akkaataa ittiin banachuu dandeessan viidiyoo isiniif hojjedhee jira. Viidiyoo saniin ilaaluu dandeessan. So on-chain airdrop kan jettu kanarratti kilik gootanii salphumatti connect gochuudhaaf ergasii immoo akkuma asirratti argartan connect wallet kan jettutu argama. Connect wallet kan jettu kanarratti kilik gootanii ergasii immoo toonkiipar walletii keessan ni filatan jechuudha. Toonkiipar walletii keessan ni filatanii kanneen illee walletiiwwan kanneen illee yoo qabaatan asirratti filachuu dandeessanii almost connect toonkiipar kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan salphumatti asirra search isiniif gochuu jalqabaa jechuudha. Gara miti isin fudhata gara toonkiipar walletii keessanitti isin fudhata wal qunnamsiisaa isiniin jedha. Connect wallet kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan salphumatti wal qunnamsiisuu dandeessa. Warroonni toonkiipariidhaan wal qunnamsiisuu barbaadan connect wallet kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan wal qunnamsiisuu qofa jechuudha. Kan isin gaafatu akkuma asirratti argattan toonkiipar walletii keessanii wal qunnamsiisuu dandeessan. Inni biraa immoo eBay exchange'dha. Isaan kunniin trust walletidha. Isaanillee wal qunnamsiisuu dandeessan salphaadha. Amma immoo Telegram walletidhaan akkaataa ittiin wal connect gochuu dandeessan wal qunnamsiisuu dandeessan isinitti agarsiisu. Egaa akkuma asirratti argattan walletii in Telegram kan jettu argama. Ishee irratti kilik gochuudhaan Telegram walletii keessaniillee wal qunnamsiisuu dandeessanii. Telegram walletii keessaniin hanga amma irraa gaafatanii guyyaa Oktoobar 18 irraa gaafatanii deposit gochuun jalqabdan jechuudha. Guyyaan depositiin guyyaan itti xumuramu dhaggeeffattoota koo Telegram walletii keessanii wal qunnamsiisuu kan itti xumuramu guyyaa Oktoobar 23 sa'aatii 6 irratti jechuudha. Achiin booda wal qunnamsiisuu walletii kamiinuu wal qunnamsiisuun deposit gochuun akkanumallee confirmation walletiin keessan ni dhaabata jechuudha. So connect Telegram kan jettu kanarratti kilik gootanii salphumatti Telegram walletidhaan step-dhaan isin agarsiisa jechuudha. Telegram walletii keessanii wal qunnamsiisuudhaan wanti isin argattan tokkoffaan exchange gochuu dandeessanii gara USDT, Bitcoin, Toncoin, Notcoin gara barbaadanitti exchange gochuu dandeessanii X Empire tokenii kana jechuudha. Akkanumallee hiriyoota keessaniif erguu dandeessan. Send to contacts isin jira hiriyoota keessaniif erguu dandeessanii. Akkanumallee deposit gochuu dandeessanii, withdraw gochuu dandeessan, baafachuu dandeessanii, deposit gootanii kaayachuu dandeessanii jechuudha. So continue kan jettu kanarra kilik gootanii salphumatti Telegram walletii keessanii wal qunnamsiisuu dandeessanii. Ergasii immoo return to X Empire isin jedha. Return to X Empire ta'etu tanarratti kilik gochuudhaan X Empire keessan Telegram walletidhaan wal qunnamsiiftanii
xumuruu ni dandeessan jechuudha. Ergasii immoo gara natti fudhata akkuma asirratti argattan connect godhee hubachiisa asirratti akkuma asirratti argattan reset withdraw option isin jechuu danda'a. Egaa wanta kana wanti isinitti agarsiisuudhaaf yaaleef reset withdraw haala kana isin jechuu danda'a. Isumarra kanarratti reset withdraw kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan ergasii immoo reset gootan jechuudha. Reset and choose another option isin jira. Egaa irra deddeebitanii reset gochuu kan dandeessan jechuudha. So irra deddeebitanii Telegram wallet keessanii wal qunnamsiisuudhaaf yaaluu qabdanii sababni isaas networkiin isaa yeroo amma kana biziidha. Irra deebitanii connect gootan jechuudha. Ergasii immoo salphumatti connect isin gochuu danda'a. Amma yeroo amma kana namoonni baay'ee wal qunnamsiisaa waan jiraniif salphatti argachuu dhabuu dandeessanii connect isin gochuu dhabuu danda'a. So irra deddeebitanii wanta kana yaaluudhaan itti fayyadamuu ni dandeessanii baay'ee tokko salphaadha. So haala kanaan irra deddeebitanii jechuudha yeroo yaaltan connected isin jedha dhumarratti jechuudha. Telegram walletidhaan wal qunnamsiisuuf networkiin isaa yeroo kanatti busy ta'uu danda'a. So busy yoo kan ta'u ta'e irra deddeebitanii yaaltan. Yeroo amma yoo isin fudhachuu dide yeroo biraa irra deebitanii dhuftanii ni yaaltanii jechuudha. Sababni isaas networkii yeroo kanarratti namni baay'een connect gochaa waan jiruuf salphumatti argachuu dhabuu dandeessanii jechuudha. Dhaggeeffattoota koo egaa kana fakkaata akkaataan ittiin connect gochuu dandeessan. Egaa steepii amma isinitti agarsiisa kanaan X Empire keessan OKX, Bybit, akkanumatti Bitget, Telegram wallet fi Tonkeeperidhaan wal qunnamsiiftanii baafachuu dandeessanii steepii isaa hundayyuu isinitti agarsiisa jira. Guyyaa dhumaa irratti immoo akkaataa ittiin gurgurachuu dandeessan salphumatti gara wallet keessanitti connect yeroo gootan isiniif gala. Boodarra immoo yeroo listi ta'etti Oktoobar 24 irraa kaaftanii akkaataa ittiin gurgurachuu dandeessan karaa baankii adda addaatiin akkaataa ittiin galii godhachuu dandeessan illee steepiidhaan isinitti agarsiisa. Hangasitti nagaan turaa isiniin jecha barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Buleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanatti dhuftan subscribe godhaa, viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan yoo tiksin dhaqqabaadha. Yoo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.